Moges Tafarraa godina Shawaa Lixaa Aanaa Liibanjaawii magaalaa Baabbichaa keessatti dhalatee guddate. Barnoota isaa kan xumure muummee barnootaa saayinsii hawaasaatiin. Hawwiin isaa ijoollummaa xiyyaara balaliisuuf ture. Kanas galmaan ga'uuf xiyyaara hojjechuudhaaf yaada akka ture dubbata. Isaafillee tattaaffii garaagaraa taasisaa jiraachuu dubbata Moges. Xiyyaara teessoo tokko qabu anuma fudhatee kan balali'u jechaadha. Anuma fudhatee kan balali'uuf barbaadeetanii hojjedhe jechaadha. Yeroo barumsa baradhu xiyyaara oofuu yookaan paayileetii ta'uudha fedhiin koo. Fedhiin koo paayileetii oofuudha. Garuu fiildiin ani baradhe immoo innaadhuma sanayyuu sooshaal saayinsii ture. Jiyoogiraafii histiriin baradhee isan jaaladha. Garuu warra naachuraalii baratanitu immoo xiyyaara oofa paayileetii ta'a. Otoo hojii kana yookaan hawwii kana otoo fiixaan hin baasiin immoo hafuun qabu yookaan du'uun qabu kanan jedhuun xiyyaaruma mataa kootii hojjedhee balaliisuun qaba kanan jedhuun ka'e. Bakka kana ga'uudhaaf qormaatni garaagaraa akka isa mudate dubbata Moges. Rakkoo isa mudate keessaa meeshaa ittiin xiyyaara hojjechuudhaaf barbaachisu tokko ta'uu dubbata. Meeshaan ittiin sibiila muran illee hin jiru. Namoota irraa ergifadheetan waan ittiin hojjedhu waan ittiin sibiila baqsan biyya daachaa waan ittiin bayyadan illee namoota irraa ergifadheetan wantoota garaagaraa diizaayinii baaseen diizaayinii sana hojjechuudhaaf waan baay'een faana rakkachaa ture jechaadha. Mi'aan qabu waan taateef onneedhuma qaba malee waan ittiin hojjedhu immoo hin qabu. Meeshaa garaagaraa gargaarsaan qabu waan tureef baay'een rakkachaa ture. Waggaa dheeraa yeroo dheeraa kan irratti fudhateef kanaaf natti fakkaata. Xiyyaara nama tokko baatu kana balaliisuudhaaf qophiitti jiraachuu dubbata. Haa ta'u malee meeshaawwan xixiqqoo hafan guutuuf haala mijataa eegaa jiraachuus kaasee jira Moges. Motoroota laman bitee motorri tokko humna dhabe. Humna ani barbaadu sana maddisiisuu didee nan kaa'ee motora kanan immoo fayyadame. Motorri kun immoo hamma ani barbaadu maddisiisa. Paaworiin kennineef malee naannoo kana hundumaayyuu obomboleettiin qilleensaan guuta jecha. Sadarkaan isaa wantoota teeknikoonni xixiqqoon hir'atan jiru. Baallee irra wantoonni qindeeffaman jiru. Baallee gubbaa irratti hin qindeessine. Baallee irra wantoonni qilleensa baalaansi godhan jiru. Eegee irra wanti qophaa'u jira. Isaanuma kanadha. Kanaa booda garuu yaalitti nan baay'een waanuma xiqqoodha waan tafee jirus. Garuu ani xinnaatu gara 80,000 fixeera natti fakkaata. Xiqqoo fakkaata garuu naa ilaalamuti. Sibiilonni ani filadhullee sibiila ta'uu didee yeroo baay'ee kan inni diigamee fooyyeffame kanatti ture. Moges hojii xiyyaara hojjechuu kanaan qofa hin dhaabbanne. Wixinee hojii kalaqaa hojii qonnaa fooyyessuu danda'uuf kan biraallee harkaa qabaachuu dubbata. Wantoota lafa qotan meeshaa lafa qotu amma fakkeenyaaf motoroota garaagaraa fayyadamuudhaan bifa salphaadhaan boba'aadhaan lafa qotu akka tiraakteraa. Tiraakterri amma waan guddaadha. Waanuma salphaa asumatti qindeessee akka lafa qotus nan barbaada gara fuulduraatti jecha. Kana mataa isaallee milaaccota ittiin lafa muru sana irratti ni jechaan jira jecha hawwaan jira isaa mataa isaa hojjechuudhaaf. Maaliif diizaayinumaan jira isaan akkana nan fayyadama hin jira. Ammas immoo bishaan qaamni bishaanii nu biran jiru malee jalba bishaanirra fiigu jecha. Isuma mataa isaallee karoorfadheen jira qabadheen jira jecha. Hojii xiyyaara nama tokko baatu kanaan dura sagantaa sadarkaa godinaatti qophaa'e irratti agarsiisee jira. Isarra darbee garuu qaamni biraa beekamtii kenneef akka hin jirre dubbata. Fuulduraaf dargaggoon kun hojii xixiqqoo naafa jedhu xumuruudhaan xiyyaara kana agarsiisaaf dhiyeessuufis yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himee jira. Akka deeggarsiisaaf taasifamullee waamicha dhiyeessa gamanumaan. Meeshaalee garaagaraa waan fayyadamu irraa kan ka'e wanti sun otoo hin dhumiin yookaan immoo otoo fiixaan hin bahiin hamma yoonaa ga'e jechaadha. Yeroo darbe akka inni mul'atuuf kan barbaadameef iyyuu abjuun namti kun akka jiru namni akka dhaga'uuf malee wanta kana xumureera kan jedhuuf otoo hin taane gara fuulduraatti abjuun kun jiraatee qaamni minaalbaata qaamni waan kana jajjabeessu dhimmi ilaallatu jiraate gara keenyatti akka ilaalu barbaadeetan ture. Qaamni dhaabate sun ministeerri dhaabate sun namoota akkasii gadi bu'ee ilaaluu qabu. Namoota baay'ee abjuu isaanii faana kan du'aa jiran. Baay'ee isaanii immoo waan baay'ee kan abjootanii otoo waan sana biran gahiin kan du'an kan dhabaman jiru jechaadha. Otoo isaan keessaa bahe namoota baay'ees fayyaduu danda'a. Isaanis fayyadee nama biraattis biyyas fayyaduu danda'a. Dargaggootni kanneen biroo hojii kalaqaa garaagaraa harkaa qaban akka deeggaramuu qabanis dubbata. Carraa barnootaa akka argatan deeggarsi meeshaaleef maallaqa akka isaan barbaachisus hima. Beekumsaaf muuxannoodhaan yoo deeggaramanis sababaa ittiin galma isaanii hin geenyeef hin qaban jechuun Moges ergaa dabarsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.